Boqonnaa 13 duulaa fi tarkaanfii yookiin lola waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni mootummaa Somaaliyaa mohamee saamtonni yookiin shiftoonni Somaalees erga gadi ittifamanii booda mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoon walitti hafanii wal dura dhaabbatan. Yeroon lola Somaalee wajjiniin waan walirra bu'eef uummata keenya baddaa afaan fajjeessuuf Shirrixi Labaash Sargoo Gabbii fi Somaalee jedhaas ture. Uummatuma Oromoo Somaaleen walitti dabalanii yeroo rukutanis tureera. Erga Somaaleen gadi dachaate ilmaan abbootii lafaa Daminnanii fi Garaaddenii kanneen sirna mootichaa kufe deebisuu barbaadanii jechuu jalqabe dargiin. Ijoolleen Fitoorarii Ibrahim Hamid, Dajjaashmaash Ali Tasee, Qanyaashmaash Mohammed Hassan, Haji Muummee Urfoo fi Haji Bushuraa afaan adda bilisummaa Oromoo keessa waan jiranii fi jaarraan hoggana humnichaa waan ta'eef olola akkanaa oofan. Ilmaan warra jedhamanii carraa jireenya magaalotaa fi mana barnootaa waan argatanii fi Oromoota naannoo biraanis waan wal arganiif dammaqinsa siyaasaa horatan. Kanarraa kan ka'e ijoolleen miseensaa fi maatiin deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ta'an. Raadiyoon Harar hojiin isaa adda bilisummaa Oromoo irratti olola oofuudha. Achi keessaa kan mannaa duratti raadiyoo Moqaadishoo irraa dabarsaa kan turee fi Jaafar Aliifaan iyyaalaan adda bilisummaa Oromoo arrabsanii kaffalamaa fi jiraatanidha. Jaafar Ali gaafas aqarqaajota ilmaan Ibroo Shaaxaa jechaa bahee boodana ammoo afaanuma sanaan jaarraan ambiyaadha jedha. Ummati keenya olola diinaa dhugeeffachuudhaan yookiin yoo himuu baate mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu sodaachuudhaan bobbaa waraana bilisummaa Oromootti gufuu ta'uu dirqamaa ture. Baddaa keessa qaxxaamuruuf yommuu waraanni bilisummaa Oromoo amna dheeraa deemu uummatumatu diinatti himee faana dhoofsisa. Iyyee iyya dabarsee maabara yookiin hidhattoota waldaa qote bulaa walitti dirmachiisa. Yaaminsa dhagahanii hafuun waan adabsiisuuf milishaanis dirqamee birmata. Yommuu lolli jalqabamu tulluu irratti bahee dhagaa gurguddaa humna keenya irratti konkolaachisa. Naannoo haaraa keessatti lolli tahee diinni kan injifatu yoo ta'e miidhaa guddaatu humna keenya irra gaha ture. Loltuu keenyarraa mancaadhaan qawwee hiikachuu kajeelu. Diina itti waamanii qabsiisuun mootummaa biraa galata argachuuf hojjetu. Warri miseensa waraana bilisummaa Oromoo humna irraa adda bahee ajjeesanii mootummaatti gabaasanii badhaasa fudhatan turaniiru. Yommuu lolli naannoo dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo kan uummatni ijaaramee ofiin of bulchu keessatti ta'u uummanni waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii kan warri dhuunfaa diinaa jala jiran waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatan waraana diinaa irratti raawwatu. Kanarraa kan hubatamu uummatni garuma isa irra aanee goruuf akka dirqamudha. Garaan isaa ammoo ilmaan isaa wajjin akka jiru ifaadha. Tarkaanfii lolaatiin diinarra aamtee argamtu malee hagamuu dhugaa itti himtuu kan si dhaga'u hin turre. Uummatni attamitti mootummaa xayyaara lolaa fi waraana hedduu qabu mohuu dandahama jettuu jedhee raajeffata ture. Diina mohanii agarsiisuu fi amansiisuunis baay'ee ulfaataa ture. Gootummaa keenya uummataaf mirkaneessuuf lola jabdummaas seenaa turre. Kanaaf fakkii gaariin bara 1978 keessa karaa jarjartuu Jaajaa fi Waayyuu itti duullee magaalaa Harawaacaa akka dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo jala galchinuuf ajajni kenname. Humni irra guddaan humna ittisa uummataa ture. Duulchiftoonni lola sanaa karaa jarjartuun Elemoo Qilxuu Xinnaa fi karaa Waayituutiin ibsaa hordofaa turan. Kanneen duuba irraa qajeelfama kennan Bobbaasaa fi Sheek Muhammed Alwaani. Adeemsa lolaa gara biraan jiru walirraa baruu fi yaada wal gaafachuuf ergaa miillaatiin dhimma baana waan turreef deebii argachuun walakkaa guyyaafaa fudhata ture. Dhukaasa meeshaa gurguddaa qofa dhageenya. Guyyaa duraa lolli ho'aan ganamaa hanga galgalaa deeme. Diinni dahannoo seenee bahuu dide. Waraanni bilisummaa Oromoo boombii fi rasaasa baazuuqaa hanga qabu guyyuma duraa kanatti yalbise. Bobbaasaa afaan qajeelfama yeroo gaafataman itti fufaa diina barbadeessaa jedhu. Waraanni keenya tooftaa fi of kenniinsa ittiin dahannoo diinaa cabsuu waan hin qabaatiniif magaalaa dhuunfachuu hin dandeenye. Galaan biyya guutuu irraa nuuf dhufa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo marsee diinni dahannootti awwaalamee dhukaasa walitti hin dhaabbatiniin boolla keessatti ittisaa wal doorsisaa torban guutuu geenye. Guyyaa 8ffaa irratti diinni humna baay'ee fi meeshaa gurguddaan birmatee dhufuudhaan hanga Burrunqeetti nu gugse. Galaa fi kara beekaa malee rasaasa haga harkaa qabamu duwwaa waliin qubsuma diinaa keessa qaxxaamuruudhaan bobbahamee zooniin haaraan akka banamu muraasa yookiin buttaatti dirqamni kennama ture.
kan dirqamni itti kennamus mormuu fi diduun waan hin danda'amneef ajaja fudhatee karaa bu'a. Bara jalqabaa san dirqamaa fi ajaja waraanaa kan kennamu diduun sodaattummaa fi of kenniinsa dhabatti hiikamuu caalaa seera cabsuutti waan lakkaa'amuuf adaba ulfaataa mudachiisa. Waraanni amna guyyaa 2 hanga 3 keessatti walakkaa diinaatti of arga. Lolamee bittinnaawee hagi hafuu halkan deemee duubbeetti deebi'a. Kanaaf fakkeenyi gaariin bara 1979 keessa kibba Oborraarraa kaaba Oborraatti karaa makiinaa qaxxaamuruudhaan qaari'uuf karaa kiyyoo yookiin surree fi makkalaa yaalamee wareega ulfaataa baafneerra. Muraasota Jigsaa Dooguu fi Asaboot Wadaayiin hoogganamanii fi akka Abbaa Buttaa fi Dabballee Buttaatti anaa fi Burisoo Boruutiin durfamantu bobbaafame. Magaalaa Soqaarraa maqnee darbuuf jennee bakka lagni Soqaa Tuujii fi Laaqii uume seennee keessaa bahuun yeroo dheeraa nutti fudhate. Amna keenyas dhibeesse. Yommuu surree geenyutti duruu bari'uu ga'e. Humni akka nu eegu itti himnee odeessaa fi yaada deeggartoota keenyaa fudhachuuf Burisoo fi ani gandatti gorre. Yommuu deebinu humni duruu bakka itti dhiifnerraa socho'e. Ilaallee arguu dhabnaan haramfama bakka ni qabatu jennee shakkinetti qajeelle. Achis dhaqnee hin argine. Amma duruu barihee aduun baate. Ijoolleen humna bakka qubatee barbaadde akka nuuf himtu garayyuu bobbaafnee eeguu jalqabne. Kan nutti deebi'ee hin argine. Namoota nutti dhufan dubbisuu fi dammaqsuu jalqabne. Bakka humni keenya qubate utuun bariin walakkaan guyyaa gahe. Bakka turre sana uuda yookiin oobdii bishingaa itti calleessantu ture. Namoonni guuzaan bishingaa tuman. Nuti ittis haasa'aa tumaa midhaanii isaan gargaaruu qalbisaa turre. Akkuma amala waraana bilisummaa Oromootti. Akkuma namni heddummaateen haalli isaanii nutti toluu dude. Kan nurraa wal dhorkuu fi utaalee hidhannoo nurraa butatuu fedhutti adda bahan. Waan argine amanuu dadhabne. Moggaatti keessaa baanee dinniinne. Nuti ofitti dhiyeessuu dinnaan qawwee takka dhukii 2 fudhatanii fagoo irraa nutti dhukaasan. Warri harka duwwaas nutti fiiguu hennaan mataa irra qabnee dhukaasaa gara gaaraatti hiikne. Utuu kanatti jirru bakka turree gara kibbaatti dhukaasni jabaan jalqabame. Humna diinaatu bakka adda addaatii waliif birmatee dhufnaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolli jalqabame. Humni diinaa lakkoofsaan haa guddatu malee akaakuudhaan dadhabaa waan tureef waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa gahaa boombilee harkaa fi RPG-7 qabaachaa waan tureef diina jabaa haleele. Nuti humnichatti makamuuf diinni nu gidduu seenee karaan waan nutti cufameef ummaticha ofirraa dhowwaa gaara hurruma qabu seenuutu nurra ture. Hanga dhihutti achi seennee dandamanne. Utuu uummata keenyadha homaa nun godhanii jennee duraa hiiquu baannee sodaa diinaaf jecha akka nu galaafatan shakkiin hin jiru. Galgaloofnaan nuti karaarraa maqnee kallattii ilaallannee utuu deemnu barii jala Basuullee fi magaalaa Soqaa gidduutti of argine. Mana haadha Abdii Qophee kan moggaa magaalaa Soqaa jiru seennee riphisnee ooluu kajeellee akka isheen gaagaaneefis dhiifnee tulluu irratti ol baanee ooluu murteeffanne. Guyyaadhaan deemuun gaaga'aa waan tureef dukkanatti dahannee galgala amna jalqabuun duubbee keenyatti deebi'uuf ribnee ooluutu nurra ture. Akka tasaa tulluu nuti lafatti maxxannee utuun socho'iin irra oolle sanatti namni dhufee nun argine. Magaalaa keessaa fi karaarra namoota socho'an ilaalaa fi lakkaawaa oolle. Halkan ittaanuu bututoo fi beela'oon keenya tirannee guutuu waayyuu geenye. Guutuun waayyuu naannoo dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo keessa. Bariinaan humna faca'ee dacha'ee bakka nu jirrutti akka dhufu yaamuuf namoota karaa ergine. Jaallanjaa achitti kufanii akka hafan warri waliin lolaa turan himan. Namni 7 hin argamne. Kan booji'ame garuu hin dhageenye. Diinarraa namoota 25 du'uu fi 17 madaa'uu dhageenye. Gaafa san Jaalburrisoo fi ani akkasitti qarriffaa du'aa keessaa baane. Gaafni waliin balaa irraa oolle kan biraan bara lola wayyaanee waliiniiti. Waayyuurraa nuhi humna muraasa tokkoon gara jaajaa deemnu diinni haramfamaa fi laga keessaan dhufte dura kan gaara jala deemtuun walitti baane. Dhukaasni ni jalqabame. Anii fi Jaalburrisoo wal maddii qabannee utuu dhukaafnu gara gadiitti hiikne humna diinaa laga keessaa of duratti argine. Humna diinaa olii fi gadii gidduu seenne. Nuti humna diinaa gara lachuu ni argina, isaan nun argan. Dhukaasuu dhiifne gadi teteenye yoo nutti dhufan akka of galaafannu hasaasne walitti himne. Humna keenyaan adda cinne. Humni keenya lolaa gara kibbaatti socho'e. Nuti dhukaasuu dhiifne isaan nutti dhufuu eegne. Diinnis nurraa hiiqaa fi dhukaasnis caamaa deeme. Hafuu keenya amanuu dadhabne. Akka namoota du'anii ka'aniitti of lakkoofne.
taatee san akka itti fakkeessine jawwee nama yookiin bineensatti marmee erga laaffisee booda irraa hiikkatee utuu liqimsiin biraa deemee fi kan hin liqimsamiin bayyaannatee socho'eetti ture. Humni waliin turre akka waan nuti wareegamneetti hubatee gaddaan dhiphataa utuu jiru borumtaa deebinee wal qunnamne haguma gaddame gammadame. Guyyoonni fakkaatoon biroonis hedduudha. Jaallan martii fi qarriffaa diinaa keessa seenanii bahaa oolu. Kanneen marsaa shanaffaa lola irratti madaawanii lubbuun hafan danuudha. Jireenya qabsoo hidhannoo keessatti mohuu fi mohamuun irra deddeebiidhaan mudata. Humni diinaa lakkoofsa loltuu fi mi'aan ni caala yoo ta'e hogguu of eeggannoon jiraachuu fi socho'uun ofirraa bu'anii jiraachuu nama saama. San dura kiyyootti wanti nu mudates tureera. Dubbee keenyaa ka'uun halkan tokkittiitti dadargahanii tarkaanfii fudhatanii deebi'uun ni fagaata. Humni muraasa tokko kan Jaallelemoo Qilxuu Xinnaa fi barreessaa kanaan yookiin Jaallugaasaa Bakakkoon hoogganamu hanga kiyyootti deemee riphee ooluun halkan itti aanu dadaritti akka tarkaanfii fudhatu ajajnitti kenname. Halkan deemaa bullee kiyyootti nutti barihe. Ijoolleen namaa fi lafa beekan nu keessa turan. Kiyyoo keessaas namoota firootni isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran ni jiru ture. Dargaggootni fi miseensotni maandhee adda bilisummaa Oromoo dadarii fi qobboorraa hanga kiyyootti dhufanii akka karaa nu agarsiisaniif yaamamanii turan. Isaan keessatti Jaallan Burrisoo Boruu fi Addeessaa Waaqoo ni argamu. Uummatni nutti bahee nu dubbisuu fi nu tajaajiluun heddummaatee saaxilamne. Oduun dhufaatii keenyaa dhagahame. Saafaa booda maabarri warri yoo nu dhiisan diinni akka isaan adabu sodaatan wal guuranii lolaaf dhufan. Namni hunduu kan wal beeku waan ta'eef akka dhaabbatan dinniinuuf namootni itti ergaman. Didanii fagoorraa nutti dhukaasuu jalqaban. Maanguddootni nu waliin turan akka ittiin dhukaafne nu kadhatan. Nutitti dhukaasuu dhiifnaan dhukaasaa nutti siqaa dhufan. Ammas maanguddoon akka duraa hiiknu nu kadhatan. Maabarri nu jalaa hafuu dinnaan loltoonni 5 akka ittisan godhame. Maabarri nama tokko nurraa madeessee baqate. Madoo keenya uummata surree biratti akka wal'aananiif dhiifnee deebine. Bobbaan keenya ni gufate. Uummanni keenya utuma nu jaallatu sodaa diinaaf nu madeessa. Baay'ee nu aarsan. Jaallan Burrisoo Boruu fi Addeessaan san booda hojii maandhee magaalaatti osoo hin deebi'in waliin mooraatti gallee waraana bilisummaa Oromootti makaman. Kanneen akkasii fakkeenyumaaf kaafna malee mudannoolee akkasii himanii fixuun ni heddummaata. Ogummaa lolaa dhabuun hirrinni eeggannoo fi muuxannoo lolaa honga heddummeessa. Lolarraa lola barachuun caalaa bu'a qabeessa. Lola booda jabinaa fi laafina keenya ni gamaggamna ture. Galmaawee madda barnootaa taha. Lola harawaacaa qabachuuf goonee hanqanne sanirraa akkaataatti diina dahannoo keessa jiru buqqisan gamaggama lola sanirratti goone irraa baranne. Tooftaan milkeessaan fagoo irraa itti dhukaasuu otoo hin taane humna murtaaween wareega gaafatu baasanii hulaa tokkoon qabannoo diinaa gidduu seenuu gaafata. Boombii harkaa fi dhukaasaa hurrumtaatti dhimma bahuudhaan diina fixuu yookiin ari'uun akka danda'amu barre. Loloota san boodaa irratti tooftaa san hojiitti hiikne. Milkaa'uun mirkaneeffanne. Kanaaf lolli rakkoo yookiin gaara mul'ataatti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa diinaa weeraruudhaan barbadeessee injifannoo cululuqaa irratti gonfate kan Jaallan Addeessaa Waaqoo fi Turee Wiilloo duulchiftoonni lolichaa irratti wareegaman fakkii gaariidha. Diinni du'aa fi boojiin adabame. Tokkoyyuu hin baane. Qabeenya guddaatus booji'ame. Wareega qaalii baafameen mirgi guddaan gonfatame. Wareega laalessaa ture. Bobbaan karaa fagoo inni jalqabaa Maayaa Qalloorraa hanga Awwaash biraatti deemuu fi achirraa makiinaadhaan giddu galeessatti darbuu ture. Bobbaa sanaaf humna muraasa tokkotu qophaawee ture. Yeroon isaa bara 1978. Jaarraafaan bobbaan sun akka godhamu hayyamuun amma of duuba deebinee yoo yaadnu kan galateeffachiisu. Akka biyyaalessaatti fageessanii yaaduu agarsiisa. Humni yaadame hundi nagaan gahee giddu galeessatti gadi of dhaabuun utuu danda'ame milkii guddaa ta'a ture. Gannatii dheeressaa dabballummaaf kan itti makame malee kanneen dirree irraa marraa jalqabaa geeffaman Yiggazuu, Muktaar, Boruu fi Galaan turan. Galaan harka kennatee warra hafan saaxile. Isaan dhuunfachuuf lola humni diinaa baneen Yiggazuu Waaqee miilarra rukkutamee yommuu qabamu kanneen hafan harka kennan. Hoogganoota humnichaa kanneen deemuuf dabaree eeggataa turan keessaa tokko Jaalwaaqayyoo Sarbaa yookiin Wadaajoo Gaasoo kan booda miseensa damee dantaa waraanaa ta'ee fi
bara 1981 keessa harka diinaa bu'ee Dirree Dhawaatti rashaname ture. Warri dura dhaqan harka diinaa bu'uun itti fufa bobbichaa hanqise. Kan Jeneraal Taaddasaa Birruufaan wal fakkaata. Bobbaa fi duulli akka dhuma 70mootaa keessa 80moota keessas godhameera. Kan boodaa eeggannoo fi qorannoo irratti hundaa'ee waan godhameef wareegni hin malle hin mudanne. Bobbaan Jaallan Wayyeessaa Doonjoo dhugoomsaa dhugaasaa fi ibsaa Magarsaan hoogganame kan karaa makiinaa fi hadiida baaburaa jihaa Asabootiin qaxxaamure naannoo bobbaa haaraa banuutti milkaa'ee tureera. Naannoo mootummaan ijarraa hin buqqifannee fi gosootni Isaa fi Affaar Oromoon lolaa turan waan ta'eef humna keenyatti diinni heddummaatee wareega ulfaataa nu baasise. 70moota gara dhumaa kan waraana bilisummaa Oromoo dandame tooftaan lolaa mootummaan Itoophiyaa ittiin dhihaataa ture baay'ee dadhabaa ta'uudha. Dargiin qawwee uummanni harkaa qabuu fi kan ofii itti hidhe hanga tokkotti humna dhaabbataa dabalee waraana bilisummaa Oromootti duulchisaa ture. Humni akkasitti walitti guuramu konyaalee irraa walitti baafama. Galaa qopheessuu fi hidhattoota walitti fiduun yeroo gaafata. Utuu bobbaan hin jalqabiin dursinee waan dhageenyuuf itti qophoofna. Loltoota 500 kan akka beeladaatti wal jala yaa'uu fi moortarii of duratti dhukaasaa deemutti waraanni bilisummaa Oromoo kallattii adda addaan kan itti dhukaasu humna muraasa hin caalle itti erga. Humni diinaa sun gariin wal caccabsaa qawwee harcaasee baqata. Duulli sun bakka san bira utuu hin darbiin dachaa. Qophii duulaa yommuu dhagahamu waraanni bilisummaa Oromoo duubbee humna duuluutti bobbahee tarkaanfii fudhata. Yommuu sun ta'u humni duulee akka deebi'uuf yaamama. Warra duulanii dacha'an yommuu isaan qe'ee isaaniitti galan waraanni bilisummaa Oromoo jala dhaqee kopha kophaatti ukkaamsee hidhannoo irraa hiika. Kaampilee waraanni dhaabbataan keessa qubatu kan baadiyyaa fi magaalota xixinnoo keessa waraanni bilisummaa Oromoo weeraree buqqisa. Baadiyyaan guutuutti bilisa ture. Yeroo humna guddaan sakattaaf ba'u qofa keessa baha. Booda yommuu waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaachaa fi babal'achaa deemu dargiinis rifatee tooftaa lolaa isaa jijjiire. Qotee bulaa amanuu dhiisee waraana dhaabbataa bobbaasuu fi tarkaanfii jiilchaa uummata adda bilisummaa Oromoo wajjin jiran irratti fudhachuu jalqabe. Qabeenya kanneen akka manaa, midhaan, gaagura dammaa gubuu, beelada akka jirutti ooffachuu fi namoota walitti qabee rashanuu jalqabe. Sanaanis dadhabnaan uummata araddaa isaaniirraa buqqisee safaraatti galchee marsee waraana bilisummaa Oromootiin adda eeguu eegale. Duula adda hin cinnee fi yeroo tokkotti bakkoota hedduu wal ga'u godhe. Wareegamaa fi madoon waraana bilisummaa Oromoo heddummaate. Madoo fi uummata Somaaliyaatti godaansisuuf dirqamne. Tarkaanfiin ija dunuunfannee fudhanne sun yeroof nu dandameera. Waraana mootummaa dargiitti fuula deeffachuun lolaa utuu jiramuu ifloon duubaan lola waraana bilisummaa Oromoo irratti bante. Lolli akka laayyootti jalqabame yeroo dheeraaf deeme humnaa fi yeroo keenya guddaa fudhate. Mootummaa dargiif fuula kanaan lootariitu baheef jechuun ni dandahama. Yommuu mootummaan sakattaaf waraana nutti duulchisu ofittisuuf yoo ta'e malee kan garagalee humna mootummichaa ilaaluu fi haleeluu hin turre. Addi bilisummaa Oromoo humna zooniilee garagaraa irraa walitti fidee duula gamtaan ifloo of duraa maksuuf dirqamee ture. Walafaan deebi'uun diinaaf carraa kennine. Adeemsa keessa waraanni bilisummaa Oromoo leenjisaa fi muuxannoo argataa dhufeen dandeettii loltummaa wayyeeffataa deeme. Diina dahannoo keessatti boombiidhaan daaressuu fi harkaan qaqqabuu gahe. Kufaatii dargii booda loloota wayyaanee wajjin godhame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo gootummaa fi dandeettii ajaa'ibsiisaan humna diinaa dhibbootaan lakkaa'aman mooraalee qobboo, calanqoo fi hirnaa keessatti tokko akka hin baanetti barbadeessee makiinota dabalatee meeshaa lolaa hedduu irraa booji'eera. Addi bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahee waraana bilisummaa Oromoo fi humna wayyaanee gidduutti lolli addan citne yommuu jalqabametti addi bilisummaa Oromoo humna leenjisee duubbee diinaatti yookiin magaalota keessatti tarkaanfiif bobbaasuu eegale. Akeekni bobbichaa hooggantootaa fi ajajootii humna diinaa akkasumas gantootaa fi bulchitoota mootummaa kanneen uummata dararan rukutuu ture. Dameen waraanaa humnicha leenjisee qopheessa. Dameen tikaa humnichaaf qajeelfama kennee bobbaasa ture. Magaalota keessatti gaafatamtoonni qunnamtii fi dhiyeessii ramadamanii dhimmoota geejjibaa, qubsumaa fi mi'oota tarkaanfiif barbaachisan dhiyeessuu raawwataa turan. Gaafatamtoonni Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Harar kanneen turan gariin isaanii saaxilamanii hidhamanii kanneen bahanii fi utuu hin hidhamiin gaaratti dacha'an har'allee lubbuudhaan jiran jiru.
Mustafaa Xahaa yookiin Insarmuu shira diinni xaxee humna keenya walafaan deebiseen bobbaasan irratti Dirree Dhawaatti harkuma nama keenyaatiin galaafatame. Muhammed Yusuf yeroo san miseensa ulee tahee magaalaa fi dirree wal qunnamsiisuu irratti jaallan gootummaa fi qaroomina faarsiisaadhaan dirqama bahachaa turan keessaa beekamaa ture. Shamarran hojii san irraa hirmaatanis turaniiru. Ummaa fi haati Oromoo isaan keessatti argamu. Magaalota hunda keessatti humni diinaa fi farreen adabamaniiru. Haala qindoomina gaarii qabuun hojiin geggeeffame sun mirga guddaa argamsiisee diina muddee ture. Sanarraa kan ka'e mootummaan wayyaanee addi bilisummaa Oromoo goolii buusaadhaa yookiin shororkeessaadhaa jechuudhaan addunyaatti wawwaachuu jalqabde. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu wayyaanee fi qabeenya bulchiinsa isaanii jala ture qofarratti malee namoota hidhannoo maleeyyii tokkoyyuu hin tuqne. Humni tarkaanfiif magaalotatti bobbaafame qajeelfama kennameef kabajuu dhabaa fi icciitii fi naamusa eeggachuu hanqachuun gariin saaxilamanii harka diinaa buunaan saganticha dhaabuudhaan warri hafan dirreetti dachaafaman. Seenaa lola waraana bilisummaa Oromoo keessatti kanneen sheenaan yaadataman kan manaa bahameef uummata Oromoo jiraachisuu bira kutee jireenya isaanii wayyeessuufi. Kan isaan miidhuu fi roorrisuu irraa ittisuu fi bilisoomsuufi. Haa ta'u malee adeemsa qabsichaa keessatti ilmi abbaa harkatti abbaan ilma harkatti lubbuu dhabaniiru. Kanneen diinni dirqee yookiin sossobee waraana bilisummaa Oromootti duulchisu keessa firoonni miseensota keenyaa jiraataniiru. Lola wal faallaa dhaabbatanii godhan kana keessatti firri gar tokkoo yookiin gara lachuu du'ee argamuun marraa hedduu mudateera. Dhidhiibbaa diinaan yookiin kaka'iinsa ofiitiin kanneen uummata bal'aa yookiin dhaaba irraan miidhaa olaanaa geessisan gandaa fi gooroolee adda addaatti mul'ataniiru. Fakkeenyaaf uummata dhaaba deeggaru diinatti himanii ficcisiisuu, qabeenya isaanii saamsisuu fi gubsiisuu, hiisisuu fi godaansisuu, qabeenya dhaabaa diinatti agarsiisanii fudhachiisuu yookiin balleessisuu, humna xinnaa waraana bilisummaa Oromoo diina marsiisanii rukuchiisuu fi miseensa dhaabaa ajjeesanii diinatti galuun irra deddeebiidhaan mudateera. Yeroo kun ta'u warri badii raawwatan dhaloomanii qabamuun seeraaf akka dhiyaatan godhama. Yommuu dhiyaatanitti adabni barsiisu ni kennamaaf. Irra guddaatti gorfamanii dhiifamni godhamaaf. Diinni wal afaan nu dhaabe abbaan ilma ilmis abbaa lola irratti akka ajjeesu gochuutti milkaa'uun kan eegame miti. Uummanni keenya diinaan sobamee yookiin bitamee miseensaa fi qabeenya dhaabaa irratti balaa ni geessisaa jedhamee hin yaadamne. Loloota hin irraanfatamne keessaa tokko lolli hunduu wal fakkeenya qabaatan illee akka yeroo akaakuu fi hedduumina humna namaa meeshaalee lolaa hojii irra oolanii fi teessuma bakka lolaa irratti hundaa'uudhaan tokko kaan irraa adda ta'uu danda'a. Lola torbanii ol nu fudhate kan hara waacaa bara dargee bara wayyaanee kan guyyaa sadiif haxa baalaa baaleetti lolame lola yeroo gaggabaabaa fudhatan garuu humni diinaa guutuutti barbadeeffame kanneen akka calanqoo, qobboo, karramiillee fi hirnaa afaanii turan. Waggoota kurnoota lama keessatti lolootni haleellaa fi ittisaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana diinaa wajjin godhe xinnaa fi gurguddaan himuuf ni heddummaata. Mata duree kana keessaa utuun bahin waa'ee loloota hin irraanfatamne keessaa tokkoon isin dubbisiisa. Gareen Jaalxaliilessaa Qumbiin durfamuu bara chaarteraa Qunnee fi magaalaa Masalaa wal qunnamsiisuuf karaa makiinaa hojjechiisan. Kunis utuu wayyaaneen walitti hin bu'iin akka deemnuufi. Arbarakkatteen dhiya Fugugitti argamti. Arbarakkatteen nafa magaalaa Qunneeti. Arbarakkatteetti karaa Baddeessaa fi Galamsootti geessutu karaa guddaa Biyyoo Adaree yookiin Hararii fi Finfinnee wal qunnamsiisu irraa maqa. Bara chaarteraa ciroo dhuunfaa wayyaanee jala Baddeessaa fi Galamsoon ammoo dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo jala turan. Wayyaaneen Qunnee yookiin Arbarakkattee hanga Nagallee Booranaatti dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo jala galuu waan garaa gubeef humnaan hulluuqxee seenuuf guyyuu ijibbaataa turte. Baadiyyaalee adda bilisummaa Oromoo dhuunfate keessaa kan dhaabni dammaa fi dhadhaan budduufamu itti fakkaate jaboo hinaafti turte. Rukkutamtee deebifamaa waan turteef haaloo bahuuf humna Hawaash, Koraa, Ciroo fi Hirnaa walitti kuuftee meeshaa lolaa gurguddaa hidhachiiftee mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan Qunnee irratti duula bobbaafte. Miidhaa dhihootti Hirnatti waraanni bilisummaa Oromoo irraan gaheef hajaa bahachuu barbaaduunis ni ture. Barii Onkoloolessa 30 bara 1991 ture. Utuu dhukaasni hin eegalamiin dhufaatiin diinaa barame waardiyyaan humna dammaqsite. Ifaa makiinota humna diinaa fidaniitu mul'ate. Waraanni keenya ka'ee lolaaf qophaa'e. Lolichi halkan leelii booda sa'aa 5tti dhukaasa diinaan jalqabame.
madaafaa fi moortora dhukaasuun jalqabde. Humni keenya haga bari'utti rasaasa qisaasuu irraa of qusate bakka lolaaf tolutti bal'isee dhuunfate. Diinni akka humna keenya marsuu hin dandeenyetti ulaan hundi dursee cufame. Hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo qabaachaa ture kan mataa raguddaan AK-47 fi boombii harkaa malee girnoovota RPG-7 fi moortaroota ture. Humni keenya achi ture buttaa ol cibiraa gadi ture. Akkuma dhukaasni jalqabameen humni keenya dhihoo dirmannaaf karaa bu'ee irratti qaqqabe. Duulchiftoonni waraana bilisummaa Oromoo lola gaafa sanaa Ziyaad Abdoo fi Barraaqoo Koorsaa turan. Miseensota damee waraanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa kan itti dhihoo turee fi telegiraamaan hordofaa fi qajeelfama kennaa ture Bobbaasaa Gadaati. Uummanni naannoo kan hidhannoo qabuu fi hin qabnes waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee kan lolu lolee kaan jajjabeessuu fi madoo baasuudhaan hojii salphiseef. Waraanni bilisummaa Oromoo dahannoo ofii utuu hin lakkisiin bakka diina haleeluuf tolu hunda dursee waan qabateef diina gaaga'uuf irra aanjaa argate. Filmaatni diinaa fuula duraan humna bakka qabatee jirutti qoma kennaa socho'uu yookiin of duuba deebi'uu qofa ture. Akkuma aduun ho'aa deemteen lolli finiine. Qunniin lafa ol kaatuu waan taateef dhukaasni achitti ta'ee fagootti dhagahame. Arba rakkatteen ni raafamte. Dhukaasni madaafaa, baazuqaa, moortarii fi boombii lafa sochoose. Diinni tarree afuriin wal duraa duuba hiriirsee qabsiise. Humni diinaa jabdummaadhaan waraana bilisummaa Oromoo bakka qabatetti dirmuudhaan haxaawame. Walakkaan guyyaa yommuu gahutti hiriirri sadii dhume kan afraffaa qofti hafnaan lola qabbaneesse. Saafaa booda lolichi dhaabbate. Lola tokkicha sanarratti ajajootii humnichaa hedduu dabalatee waraana bilisummaa Oromoo irraa jaallan 226tu dirree sanatti wareegame. Guyyaa tokkoo fi bakka tokkotti lola guyyaa hin guunne keessatti wareegama olaanaa fi hin irraanfatamne baasne. Uummata achitti argaman keessaa kanneen kufan hedduu turan. Reeffi diinaa ni tuulame. Wareegamni humna diinaa gaafasii kan waraana bilisummaa Oromootiin marsaa 3 caala. Kan diinaa makiinota humna fe'anii fi maashinii qawween irratti xamadaman 8 diina duraan rukutaman. Lolli arba rakkattee magaalaa Qunnee loloota hin irraanfatamne hedduu keessaa tokko. Boqonnaa 14ffaan walitti deebina. Kan barreesse Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Manuutii. Ammaaf kanuma. Nagaan.